Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kiyyaa baga nagaan dhuftanii an Dr. Durboo Caalaan jedhama. Har'a kana isinitti himuu dhufe egaa akkuma mata duree irratti argitan ulfaatinni nama tokko meeqatu sirriidha yookaan immoo hojjaan illee jechuudha. Hojjaan nama tokkos meeqatu sirriidha, ulfaatinni nama tokkos meeqatu sirrii fi fayyaalessaa kan jedhu isinitti himuufan dhufe. Egaa isinis warri YouTube chaanaalii kiyyaa haaraa taatan YouTube chaanaalii kiyyaa subscribe gochuudhaan maatii nyaataa akkasumas immoo viidiyoo kana like gochuudhaan jalqaba hanga dhumaatti nu wajjin tura. Egaa ulfaatinni nama tokko meeqatu sirriidha gaaffii jedhurraa gaafa kaanu ulfaatinni nama tokko kophaatti wanti inni namatti himu hin jiru. Ulfaatinni nama tokko qofti absolute weight isaa yookaan ulfaatinni qofti 50 isaa ta'u 100 isaa ta'u 30 isaa ta'u kophaatti wanti inni himu hin jiru jechuudha. Kanaafuu akkamtu ulfaatinni nama tokko akkamitti sirrii ta'uun beekamaa hojjaa isaa wajjiniin ilaalamaa jechuudha. Hojjaa isaa wajjiniin kan ilaalamu sun maal jedhama? Body mass index jedhama. Body mass index jechuun safara hojjaan nama tokko ulfaatina isaatiif sirriidha moo sirrii miti jedhudha jechuudha. Kanaaf body mass index kun ulfaatinaa fi hojjaarraa kan herreegamu yeroo ta'u formulaa mataa isaa danda'e qaba. Formulaan sunis body mass index wal qixa ta'a. Ulfaatina nama tokko kiloogiraaman hiruu hojjaa nama sanii meetiraan iskuweerii jechuudha. Ulfaatina nama saniiti iskuweerii hojjaa isaatiif irraa jechuudha. Yuunitii isaa meetira. Ani immoo weetii kiloogiraamaa sanii hirreet argannaa jechuudha. Wanti nu argannu suni body mass index jedhama. Yuunitii isaas kiloogiraam per meetira iskuweeridha jechuudha. Haala kanaan body mass index nama tokko inni sirriin meeqa han jedhu gaafa ceenu immoo body mass index nama tokko inni sirriin 18.5 haga 24.9 jechuudha. Inni sirriin 18.5 haga 24.9 18.5 gadoo ta'u maal jedhama? Underweight jedhama. 18.5 gadoo ta'u underweight yookaan immoo hirrina nyaataa qaba jechuudha namichi sun. 18.5 haga 24.9 normaalidha isiniin jedhee 25 haga 29.9 immoo overweight jedhama. Overweight jedhama. 30 haga 34.9 class 1 obesity jedhama. 30 ol obesity dha. 25 haga 30 overweight dha isiniin jedhee 30 ol immoo obesity dha jechuudha. Obesity dhumti kun immoo hin hirama. 30 haga 34.9 class 1 obesity yookaan obesity sadarkaa tokkoffaa yoo jedhamu 35 haga 39.9 ammoo class 2 obesity yookaan obesity sadarkaa lamaffaa yeroo jedhamu 40 ol gaafa ta'u immoo class 3 obesity yookaan immoo morbid obese jedhamu yookaan morbid obesity isa jedhamudha jechuudha. Egaa inni kun baay'ee biyya keenyatti beekamaa muti. Haa ta'uutii garuu biyyoota biraa keessatti hin jira. Darbee biyya keenyattis inuma jiraata. Egaa akkana fakkaataa jechuudha. Body mass index jechuun wanta kanadha jechuudha. Kanaaf isinis amma formulaa kanatti fayyadamtanii body mass index keessanillee herreeggachuu dandeessu. Warri immoo viidiyoo kana ilaaltanii isinii galame body mass index keessan herreeggadhaatoo kommentii jalatti naaf katabaa. Fakkeenyaa kan kiyyaa ani kan kiyya herreeggadheen hojjaan kiyya kiloogiraama 74 ulfaatinni kiyya kiloogiraama 74 hojjaan kiyya meetira 100 fi seentimeetira 81. Kanaaf BMI kiyya akkamittan herreeggadhaa 74 hiruu 1.81 iskuweerii. Akkas gaafa ta'u meeqa ta'a? Body mass index kiyya 22.6 kiloogiraam per meetira iskuweerii ta'a jechuudha. 22.6 kun immoo eessatti argama? Normaal reenjii gidduutti argama jechuudha. 18.5 haga 24.9 normaalidha isiniin jedhee. Kanaaf kan kiyya kunis isa keessatti argama jechuudha. Kanaaf isinis namni hunduu ulfaatina qofa osoo hin taane hojjaa ofii wajjiniin ilaalanii namni kamiyyuu body mass index kana qixa sirrii kanarratti eeggachuu qaba jechuudha. Hanga isaa danda'ameen 18.5 haga 24.9 kana gidduutti tikfachuu barbaachisaa jechuudha. Egaa kun ta'uu baatee yeroo overweight
Ispeeshaalii immoo obesity kun yeroo jiraatu kana duras akkuma barsiisaa turre rakkoo fayyaa hedduudhaaf nama saaxilaa jechuudha. Rakkoowwan sunis rakkoo hedduudha. Kan akka dhukkuba onnee, dhukkuba sukkaaraa, olka'iinsa dhiibbaa dhiigaa, koolesteroolii, istirookii fi dhukkuboota biraa garaagaraa. Kanaaf ulfaatina keenyaa fi body mass index keenya qixa sirriitti yaa'ee kennu jechuu barbaadatanii egaa mee isinis isinii galuu fi galuu baachuusaa akka hubadhuuf ulfaatina keessanii fi hojjaa keessaniin haala kanaan kaalkuleet godhaatu yookaan immoo hojjaa keessan akkasuma ulfaatina keessan naa barreessa. Ani immoo kommentiidhaan body mass index keessan kaalkuleetan isinii godha warra isinii galuu dide. Warri isinii gale BMI keessan kaalkuleet godha kommentii jalatti nuu kaa'aa. Warri isinii galuu dide immoo hojjaa fi ulfaatina keessan nuu katabaa. Ani kommentii jala laaleetan body mass index keessan kaalkuleet isinii godha jechuudha. Kanaaf anis irra kanuma isinitti muufan dhufe wanti kun wanta baay'ee ordinaarii ta'edha. Wanta baay'ee salphaa ta'edha. Garuu immoo wanta baay'ee barbaachisaa ta'edha. Ogeessota fayyaa biratti kun wanta baay'ee salphaa ta'edha. Garuu waan baay'ee barbaachisaa ta'edha. Gaafin akkuma fakkii irratti argitan kun amma 18.5 gad underweightidha. 18.5 haga 24.9 magariisa irra inni jiru kun normaal reenjidha jechuudha. Inni magariisa kan gaalaal keelloodhaa kaasee haga gara diimaatti deemu kun obesity isa jennuudha jechuudha. Kanaaf isa kana akka ta'u tasumaan barbaadamu. Akkanuma isinitti muufan dhufee fayyaata galatooma. I think viidiyoo kana waan tokko irraa bartu jedhee yaada. Sanaaf waan tokko irraa bartan immoo viidiyoo kana like gochuudhaan nu jajjabeessaa, kommentii nu barreessaa, yaada nu kennaa. Fayyaata.